كوتا ميجول مال جت أبا جول لي أما نلقاها واسن التهمة إيش يا أبا اتفوفي اسم إيجاكية فونكية كليدك يا رابطة مش أنا قد فتشاكم اسم شالي أرقى مجرى وان سنين هاو إسارة أرقى جرى اسم اللي جوادها تولي أبا أيك أبا أبا كم رابطة نجرين مال أنا أباكي تيمتي قد فتشاسي فرق مالي تيتي دافق هي نتاجرتا أتي أباكي أن المكيت كانت أو بتشابك أن قدير كتر أباه بعد اللي أبا نقول سيسي نبانكي أكف بيكرا ستأو قف بيك أتي أنا أبا قليلة جبون دبتنا أبا isin amma idimee kanaan dalagina ijoolleen haadha leeydu ilma kiyya maalitti dhiisa ijoollee sagalee kanaan guddisee bakkaan ga'e nama lama kanaan barsiisaa jira hayyee jabaadhaa ka rabbi isin haa gargaaru gurbaa biini kootu meeqoo nama rakkate ta'uu noolu gargaaree dhufa An Faasil akkana uffadhee ijoollee biraa waamtee mana salphachisa sila akkana hin yaamne. kootu gurbaa tuyyume kobbaa ki namichoon kun waan nu baachisaa malee hadeemnu asii كأشيت أرجع جرتسون أباكية نما إذا كركار بربارة جرنتي فكات ديمي إذا كركارا أنا نقدت ديمودا إيه أباكية بر أبا جتو شيء كسابيكتا أها أكنا أكستانا أنا في سكيسة تكوفيلت هيي أكستانا سر أباكية تناف جالا أبا atis akka jara kaanii nagattee deemuu dhufte أبا وأنا كان ناسين أنسي كركارو دفي ijoollee koottaame qooyaan abbaa keessaniimi ee abbaa reefa ho'itan meeshaa baadhee na qarqaaraa isiniin jedhu sammaan hin qarqaarinaa amma na dhageessanii an abbaa keessani isin ilmaan tiyya
Naan boonuu qabdan malee naan saalfatuu hin qabdan. Maal haltan? Rakkoo jedhamu. Oo, mucaan akkam bareeda. Indee ana waliin deemaa dhiira bira laalta? Maal ol taree maal rakkoo qaba? Maal ol taree naan jetta? Na dhoytaayyuu? Ande, eesdeemta? Mucaa keenya bareedu argitee jirtaa? Nama laaltu dhabdee kana laaltaa? Indee hin beeytaanii? Sila bar kana abbaa kiyyatu bar gandaa fuudhee guddise bar. Kanaafuu nama yoo gandaa fuudhanii guddifatan tuffatamuu qaba. Amma bar isa barbaade iddoo kataruun hin deetaa. Waan baay'ee naasiin. Abbaan kee kun illee mucaa hambaa nutti galchee mataa irratti nu baasa. Kana mucaa hambaa birriitti kenneen mataa irratti nu baasee nurratti qoobsaa. Indee maarree maa ofiin haasaa deemta? Sila mucaa guddifachaa san waan inni godhe nagarrati. Waan inni godhe dhiisme. Sillee waa si godhe? Ana waan xiqqaa na godhe sima maal si godhe? Abba. Abba. Maal inni ijoollee? Kana mucaa gandaa nutti fiddee birriitti kennitee mataa irratti nu baastaa? Akkas hin jirin. Isinii ol jaaladhaa isa. Mucaa kiyyaan akkas hin jirin. Isinii ol isa kabaja. Kana booda maqaa isaa akka hin dhooyne. Dhageettaniimi? Mucama kana akkam goonume? Duubaan deemnee waraannee ajjeesnee ija keessaa baasnee biraa deemna. Hin ta'uun ajjeesnu hin qabamna. Akkam goona ree? Karoora kennin guddaan qabeenya abbaa keenyaa akka inni hin qoodamne gochuudha. Kanaafuu yaada guddaa qaba. Hayyee akkam goona? Kuni yaada ajaa'ibaati. Makida, maal tokko nas godhe dubbadhu Makida. Indee intala hambaa maal godhaa jirta? Abba. Maal taataan ijoollee? Abba laala akka inni godhe mucaan kun ilaali. Maaltu akkana godhe mucattii? Mucaa guddifachaa kanattu akkana godhe kaa? Indee anatu balleesse ka akka ilma kiyyaatti ofi qabeessi guddise. Anaa miti abbaa. Akka namaatti nyaachisee si guddisee jennaan ilma namaa dhiiga buustaa? Anaa miti abbaa ija dhageenyaan dhufeeni abbaa anaa miti. Galchallis.
Deem boorsaa isaa fidiif haa ba'u kara barandaa. Ati duruu ilma kiyyaa miti amma boodas waan kiyya hin qabdu. Deemna raam. Amma waan arge kan abbaa kiyyatti himamoo hin dhiisa. Yoo hin himin ammoo rakkoo guddattuu ahli minirra gaha. Abba. Deemul deebi. Abbaa ana waan na guddifattaniif na ari'uutti jirtanii isa hoo maaliif dho'itan? Gaccalli isaati. Kun waan si ilaallatu miti. Mucaa daa'ima kanas balleessu heddaa. Humnarraa bahi amma. Abbaa kiyya ol jettee naal ta'a? Yeroo fakkeessan sheexaannu isinitti hinaafa. Ammaaf waan isin milkaa'e isinitti fakkaata. Garuu fuulduratti wanni martuu hin jijjiirama. Haa waaqachuu heddaayyuu. Abbii dhageettanii mii waan inni jedhu. Maaf wal sakaalla, maaf deemsa wal dhorkine rakkoon keenya cimaan kana. Waliin hin yaanne walitti yaanne malee hinaafaan keessan rakkoo dhale. Bara abbaa osoo mucayyoon tun duute situ mana hidhaatti shama. Hayyuu waan kanaa guddaa rabbitu waan kana nuuf diqqeesse malee. Bayinarraa. Abbaa qoy waan daganne jira. Kota isaa kanallee maal nu godha? Ahli maal taate? Eessa deemaa jirta? Karuman deemuu hin beeku. Haa? Maa? Abbaan na guddisee har'a nagate. Ani nama kanaafi miti mana kanaafiyyuu kabajaa fi jaalala guddaa qaba. Garuu abbaan yeroo hundayyuu arraba isaa irraa hadhaa biifa. Jechoonni inni darbatu onnee koo na miidhee jira. Abba. Waasii mari'atuu barbaanneeti. Maa ijoollee maal taatan? Abba amman gahaa baay'ee isinee dalagaa nu qabsiisa. Ammatti qabeenya kennu takka hin qabu. Mana kana malee. Bakka abba mana kana gurguri kaa. Ilma abaarsaa barandan na baasuu barbaadde? Abba akkasii miti. Kana booda nus si jiraachisa. Hin ariifatinaa mee ijoollee kiyya itti yaada. Har'a kan na ari'ee abbaa koo wal lolchisee ilma namaati. Garuu rabbi nama miidhamaa bira dhaabbate yeroo hundayyuu qocaa sitti mure jennaan rabbi keessa jira. Mee meeshaa kana na gargaari. Haa? Ishi. maal taateetti? Xiqqoo abbaa kootiin sheexaaniin suuraa namaa qabu wahii wal nu dhabsiise. Obboleeyyan kee ilaalcha badaa siif qaban. Atoo isaan akkamitti ilaaltaa? Jarri obboleeyyan tiyya quba kana shame jedhanii ofirraa muran. Ani garuu baay'ee gaddee jira. Wanni hunduu hin darba. Kootu ka amma hokii haa baanu. Ani amma hamilees waliin bahee sammuu koo bohaarsuun hin qabu. Indeemtee gurbaa
deemsi haa taatu. Mucaan kun nama ajaa'ibaati. Abba. Maal jetta gurbaa? Abba, qoy ahli maal ta'e? Maal balleessee ariitan? Abba, ahliin badii guddaa dalagee jira. Waan ati hin beekne dalagee ishee. Abba, ahliin miti harka waan san balleesse. Mucaa maali waan beektu jira? Abba, waan beekutu jira. Kottu gurbaa. Mucaan daa'imni kun himaa asaa isin godha. Maayin. Dalagaa barbaadeeti. Si dalagaan argamaa? Si amma namni waa hojjetu. Hello. Aalim, Wayyee. eessa jirtaa? Naannawuma manaa san dalagaa wayii barbaadetutti jira. Gara nan dhuftuuree waa sittumuu barbaadeeti. Hayyee. Samoona ahaliimiin ariine birrii guddanna seenaa jira jedhaan jirtu hermoon dawwaltee wal argina jedhaanii jirti. Maal? Maa mana ariine nan jenne. Ayyee ishii. Hello. Ahaliin hermoonii wal arguu hedha. Maal rakkoo qabaree? Maal rakkoo hin qabne? Kan waraana dagatus kan waraaname hin dagatu. Hin beektu. Ishii maal goonarii? Yookaan biyya kana isa ari'u yookaan addunyaa kanarra akka inni dhabamu gochuudha. Mee akkamitti akkas goona? Dhageettaa durriyyee itti binnee haa tumnu yookaan haa ajjeesifnu. Bakka ati deemii waan gochuu barbaachisu hunda godhi. Hayyee ishii. Dhageettanii amma samoona birrii ajaa'ibaatu nu seenaa jira. Kana mucaan. Kanaafuu waan isiniin godhaa jedhe gootan amma. Maal goona? Biraazarii tokko mana baafne irraa yoo dandeettanii hin tumtan yookaan immoo hin ajjeeftan. Hayyee amma eessatti arganna? Asiin dhufaa jira. An asiin tara isa daraa godhaa. Hayyee. Bada har'a garaan maan arifata. Ijoolleen tiyya waa ta'etti mucaa sanillee aariin manaa ari'e. Maaluman na tuqee manaa ari'e gurbama san. Kaasaati achi darbaa. Hello. Hello. Kaaramaa sanirra natti as kootu. Ibadii maal ta'ii? Aalim maaltu akkana si godha? Namooyii dhukkubaa dafii natti kootu.
abbaa keetii si haa bilbilu. Hin bilbilin Ishii eenyu si bilbila ree? akka diinaatti ari'amanii daabboon gaafatan. Innaa eenyu waamna? Haadha tiyya ta guddifachaa na kennitetti naaf bilbili. Ishii hayyee. Ilmaan jaalalaa kun ona raayyaa asin gargar baay'ee koba kamintaa balee santiya hanga dheeraa boontuu. Ahlim, maal tokko si godhe? Hoomaa Maal isaati as dhufe? Abbaanoo? abbaan koo erga manaa na ari'ee ture. Maal? Abbaa koo ijoolleen shira inni hin beekne keessa seensiste. Nama kiyyaalatti baasanii bineensa nyaachisanii? Harmee abbaan homaan beeku bara. Kan amma akkanatti hin dhiisu. Harmee kootumtoo koottu. Seenaa kamaa naga'u maare haraali. Mucaa kiyyaalatti gabbaastee ol seeninaan jettaa? Mucaan kee bar badii guddaa balleesseeti bar akkanaan manaan baasne. Ka sababa keessan duriyyee dhalatti tumte badii guddaa balleessinaan jettaa? Maaltu tuqe sila? Ani bar mucaa kiyya jibbeetii miti rakkadheeti malee kisitti kenneef. Maal ta'e mucaan kiyya amma eessa jira? Minarraa osoo akka ilmaatti ilaaltee akka abbaatti guddistee si dhiisanii anatti yaaman ture mana yaalaatti. Waadaa kiyya nyaattee jirta. Akkasii miti na dhageeffadhu. Haali mucayyoo hojjetu takka yaalii ajjechaa irratti yaale sababa sanii aarii mana ari'e. Maal? Sababa kanaa mana ari'e aarii malee jibbeetii miti ani mucaa. Ilma ofiin ari'anii osoo gudeeda keetirraa bahee nariitu ture. Mee kana maraa dhiisiiti amma mucaan bahee eessa jira mee amma? Amma booda wanni mucaa kiyyaa sana hin laallatu. Godana. Kana booda kun mana keetii boorsaa lafa kaayadhu. Harmee gaafii tokko qaba. Hayyee gaafadhu. Ooyi ati maaliif guddifachaa na kennite harmee? Ani ka guddifachaa si kenne abbaan kee du'ee rakkadhee ture. Kan booda waan godhu dhabee jennaan ani ofii kiyyaa beelahus ati na jalaa hin beelahin jedhee guddifachaa si kenne malee si jibbeetii miti. Hayyee bareeda. Ammoo namni ani itti si kennes nama seenaa abbaa keetii beeku. Kottu amma seen. Ijoollee haate keessummaa waliin dhuftee deemaa gargaara. Kottu seen. Sila mucaa ammaa akkana si fakkaata ree? Ilmi abbamaaf haadha fakkaata. Hayyee kottu ol seenna. Ijoollee dhuftanii taa'a.
Harme maaliif abbaadhaan mucaan harumaaf abbaa fakkaata jettee? Kenna jechuu keeti. Kenna. Silaa qaran argine amma isaa bahire? Kun amma seenaan isaa dheeraadha yeroo biraa isinitti hima. Hayyee harme. Hayyee amma deemaatii nyaata kennaafi. Nyaadhu kaa. Hayyee galatooma. Haa nyaannu. Silaati eessaa dhufte? Jechuun koo har'aa eessaan? Ani qaamaan beekamneen tu'amee hospitaala seenee ture. Eegas achitti harmeedhaa bilbilanii harbeen achi natti dhufe. Silaa isinii ummaateeti? Ummaatiyya. Innaa hagaarraa eessa turtere? Ana guddifachaa na kennitee turte. Amma hoo eessa galtare? Amma ummaan tiyya na bira jiraatti naan jedhaa jirti hin beeyne. Na bira galtaa? Mucaa kana narraa baastaa moo kiyyaaf keessumatti dhumatti? Maa rakkatu jira? Kana ilma abbaa tokko fiddee rakkoo jira naan jettaa? Atamma ilmaan walitti arganne kan odoo namni gadaa re'eedassi jedha. Ana amartuu tokkuma sadiinuu ilmaantiyya. Amma ati oduu dhiistee mucaa kana narraa baastaa moo sadiiniin si hiika? Situ addaan bayaa malee ilma kiyya inuma alatti gadi hin ariine. Akkana hayyee wallalla. Hayyee. Ijoollee kottaame? Maal jettanaab? Haati teessa mucaa shiftaa mana na galchite na ajjeesisisuu heddii isin lamaanuu dhagaha. Maal? Mucaan kun yoo mana kanaa hin bahin anaaf haati teessaa sababa isaa adda bahaa irraa beeka. Abba, nu gonkumaa hin danda'amu. Amma deema haadha teessanitti narraa hima akka mucaa kana narraa baastu. Yoo kanan ta'een mucaan kun qabeenya kiyya kana isiniin qixa qoodamuu deema. Hayyee abba itti himna. Harme, ati qo'i mucaa kana maan nurraa hin baasne? Maal ijoollee maal isin godhe? Abbaan sababa mucaa kana addaan baana jechaa hin jiru. Abbaan miira hin taane keessa ni jira. Kanaafuu mucaa kana dafii faala itti nurraa godhi. Mana qaaqa hin qabne qaaqa goote. Abba, nullee waanuma sanii itti himaa jirra. Gitee fi dalagaa kee ijoolleellee cinqaa jirta. An amma ofiillee rakkadhee harmeeti jallee rakkisee jireenya isii diigurra ani mana kanaa bahee riskii kiyya rabbii harkaa qabaatu taafatu naa wayya. Harme, nurraa baas mucaa kana. Qooyi, anatu baasa. So ani jiru ima mucaa kiyya fuutee hin deemu. Ummaa na dhagaye. Anamma sadarkaa of bira taree namayyuu gargaaru bira gahee jira. Kanaafuu an homaan ta'u na dhiisi. Hin ta'u hin deemtu anaaf isa wal firfirsaa malee. Ummaa kun waan hin taane gonkumaa anaaf jettee bultii kee hin diigin. Haa diigamtu maal abbaa isii. Rakkoon har'anatti dhufee bultii kee diiguuf deemu kun bor ijoollee teetira leengaa waan ta'eef ani deemee homaan ta'u du'aayi naaf godhe. Deemi rabbi si waliin haa jiraatu. Eenyu dhalattee anaan guddatuu dhufte. Halim, kottume. Sila maal taatee guyyaa adii shaanxaa baattee deemte? Xiqqoo faamiliidhaan wal dhabnee bahe. Sila abbeellee manaa si ari'ee harmeellee manaa si ariitii? Sila haateellee si ariite? Manaallee hin ari'amne garuu manumatti xiqqoo wal dhabne. Ara ano soositee qaata abdii muree. Ano soositee baharan tana.
gahee jira dukkana booda ifa jira dhaabaa bakka ani seera mataa kiyyaatiin jiraadha kanaaf har'a dukkana malee bor ifa Aara ati obsisii kenname bakka takkaan jiru. rabbiillee nama miidhame bira jira kanaaf ka'ati yaaddoytee gaabbitee harka of nyaattu yoo nama miite Hayyee. kanaaf miidhanii deemurra miidhamanii deemutu caala boos Maa inni maal barbaadde? hayyee mana haa gootaniif Garam deemta sa'aatii dalagaatiin? abbaa kiyya tokko bakka dalagaa jira dubbisee ni dhufa Hayyee dafii deebi'i malee. Maal barbaadde? Maa dhaabatta? birrii wayii barbaadeetiyyuu Erga dalagaa seentee guyyaa 400 fudhannaan homaa asiin qabdu. akkam nagaa Nagaa akkam? hoodhaa waan kana qabaame Gurbaa kun nyaataa maal godha? qaba an akkanumatti deemee nama gargaara Hayyee galatoom ilma kiyya barakadhu. hayyee kaa jabaadha Abbii kottume as deebi'e. maal jettan Ati ijoollee eessaati mucaa? ijoollee maasiiti Anamma yoo akkana na laalte waan ilma hin qabne hin fakkaadhu. nama ilma qabu natti fakkaatan garuu ijoolleen teessan waan asin jirre natti fakkaata Lakki. maarree Ani ijoollee 3 qaba. Tokko nama mana na ajjeesee idaana godhee dhabe. Lamaan takka ammoo mana takkitti aan qabu na gurgursiisuuf yaalaa jirti. maal Deemati beela na baaste beela bahi. hayyee waan biraa hoo maal isin gargaaru Waan biraa homaa nan gargaarin. birrii wayii waa isin gargaaru Hin ta'u ani dalagataa jira malee kadhataa hin jiru. Ani har'a gargaarsa harka namaa irraa eeggannaan ilmaan borii dhaloonni dhufu dalagaa dhiisee kadhata. Kanaaf dalagaan kabajaa malee kadhaa miti. hayyee amma galuu heddanii Ee. hayyee jabaadha Daqiiqaa 5 jettee deemtee bakka dalagaa keetii kan namni hin jirre amma dhuftaa? akkasii miti boos Amma dalagaa kiyya dhiisii narraa bahi. Durriyyee. ani duriyyee miti jireenya kiyya jijjiiruuf tattaafataa jira ani maatii kiyya rakkisee biyyarra ba'aa ta'ee jiraachuu hin barbaadu Eenyutu kana si gaafate? Bahi amma narraa. ati nama akkamitti garaa jabaatudha an daqiiqaa 5 jedhee deemee daqiiqaa 10 ture ni balleessaa kiyya daqiiqaa 5 jettee na ariita ani bara dargaggeessa reef lafaa dhufaa jirudha maaliif akkan jijjiiramuuf nan gargaarre Ana ka jijjiirama keetii nan ilaallatu. Dargaggeessa taate jaarsa taate maaltu na galche? Bahi narraa fidaa fi boorsaa isaa san. har'aaf rakkadhee ari'ame malee boriif jijjiiramuun kiyya hin oolu garuu guyyaa darbuuf jettee jecha hin taane hin dubbatin Too namni hundi akka keetii kana gara jabeessa akka keetii kanatti yaade biyya kana keessatti hiyyeessi iddoo wajaatu hin argatu. Abboo maal taate umrii kana amma uffitaa deemta? Faamiliidhaan illee wallolee dalagaarraallee ari'ame. Kanaaf akkanatti uffitaa deemtaa ree? Achitti abbaan manaa jechoota hin taa'e natti dubbatee onnee koo na cabse. Na dhagahi ilma kiyya. Haalli amma irra jirtu bakka borgeettu sitti mul'isu. Kanaafuu hiriyoota kiyya keessaa hafe jettee yaadaan of hin dhiphisin. Jarri har'a waan ati uffattuuf si tuffachuuf wati yaalan waggoota muraasa booda walloo agarsiiseedhi. Garuu yeroo hundaa qophaa'i dalagaa kamuu tuffatin. Ofii keetii of jijjiirii jijjiirama har'a hawwetu kana arguuf tattaafadhu. Garuu yeroo guddachuu jalqabdu namni kamuu si dhaabuu hin danda'u. Sababni isaas karaa qaxxaamuraatiin achi hin geenye waan ta'eef. Garuu dafee jijjiirama jettee ka yaaddu yoo ta'e karaa dogongoraa irra jirta. Kanaaf hin jarjarin garuu jijjiiramaaf qophaa'i. Hayyee galatoomaa. Jabaadhu.
Wayita ahli nuuraa tare kana amma iddili kana fayyadamne mana kana ofirraa gurguruu qabna. Ni yaada bareeda. Carraa kana fayyadamnee fuudhuu qabna birrii kana. Na dhaga'eemma waan gootu. Hayyee. An nama bituu dawwalaa ati mana kompiitaraa dhiqiitii waraqaa barreessi kottu. Hayyee. Boonii. Ahlim. Eessa deemaa jirta? Galaa jira. Ahaa, kara manaa galaa jirtaa? Ati hoo asii maal goota? As galaa bar kottu mee ilaaltee deemta? Abboo dhuftee si eegaa jira bar. Maa nagamaa? Mana kiyyatti kiraa nama hundaa jalqabaan irraa fuudha. Ati garuu eega galtee guyyaa 5 haga manaan kafalle. Boonii deem bakka gale guyyaa biraa dhuftaa. Maa rakkoo qabaree ammallee guyyaa 5 naaf kennaa isiniif kafala. Ammallee guyyaa 5 naan jettaa? Yoo haga galgalaatti birrii naan kafalini meeshaa kee fudhu borna irraa bayi. Maayin? Birrii 50 naa kenni. Maa kunoo hin qabdaami? Dangeettu tun. Ati daa'imaami maal gochuu barbaadda birrii? Obboleessi kiyya birrii kiraa kafalu waan dhabeef isaa kennuufi. Amman isumaa fuudhee kafala birrii mana kiraa kana. Obboleessi kee akka ati kadhattu hin beekaa? Beeku dhokseeti. Ahaa, kan inni hin beekne kadhattaa sanuu garuu ammaaf sii kennaani. Boonii! Qoy maal barteeti maal dhabdeeti ka kadhattuuf? Yeroo ati abbaa manaa wajjin haasoftu si dhagahee jira. An birrii barbaadaa naa kadhu sin jedhee jira? Mana kiraa waan kafaltu waan dhabdeef bahi siin jedhaniimi. Amma nageettee jedheetiin dhamaati karra deemtee kadhattaa? Obboleessa kiyya yoo ati dabbaramtu anallee na dabbara. Yoo ati cinqamtu an si wajjin cinqama dhiifama obboleessa kiyya waan si aarseef. Ofiillee rakkadhee sillee si rakkiseemi? Waan si aarseef dhiifama obboleessa kiyya dhiifama. Hayyee hin booyin lammata waan akkanatti hin deebiin deemu amma gali fiigi. Maal taatee mucaa maa bootta? Abba ati garaa jabeessa. Maa mucaa maal balleessan mee maa'in? Ahlimiin obboleessa kiyya manaa ariitee mana kiraa keessaa bahi jedhanii ni rakkachaa jira. Ilma kiyya abbaan ilma ofii hin jibbu akkasii miti. To'annaan himi. Isa abbaan mana? Lakki manni ka abbaa keenyaati. Hayyee meetirii abbaan keessan? Maal goota abbaa keenya nuyyuu hin geenna. Abbaan keenya nama guddaadhaa waan dulloome jiruuf bakka bu'ummaa nuu kenna.
Hayyee waraqaa bakka bu'ummaa sannaa kenna. Dirqama barbaachisaa? Yoo akkas hin ta'in namni nurraan bitu kaa. Hayyee mattarikaa agasii waraqaa bakka bu'ummaa sii kenna. Hayyee amma waraqaa bakka bu'ummaa kana akkamitti arganna? Ka waraqaa rakkoo hin qabu hin barreessin. Abbaa akkamitti farramsiisna? Amma waraqaa kana barreessine geessinee abbaa keenya amma akkam himsiisa? Yaada ajaa'ibaa tokko qaba. Mee maali natti himi kaa? Waraqaa waliigaltee barreessinee harkaa qabnaami? Abbaan keenya Amaariffaa malee Oromoo dubbisuu waan dandeenyeef karaa kanaan shawwanna. Naan galle kun maal nu fayyada? Kaampaanii wayii keessa hojii argadhee wabii na barbaachisa waan ta'eef kanaaf amma abbaadha bilbilee wabii naaf taatu barbaade jennee ni amansiisa. Araatii ma jirta yaada akkanaa takkaan agarre. Abbaan nufaan hin taane hin qabu kanaafuu haala salphaan waraqata kana farramsiisuu hin dandeenye. Iyyee abbaa keenya eessatti arganna? Rakkoo hin qabu hin dawwallaaf. أهليم بوني ما inni ijoole nagama na waamtani? Abbaa har'a waasitti mufi akka nu bakka guddaa geenyu nu hawwaatu seemi. Kun abdii kiyya guddaa galgalaa ganama na yaachisaa tureemi. أهليم شيلا بيبين من فرمسيفني غرغرة جدارا أبا كي إمو تواني فرمسيفني جدارا مالي Kaampaanii guddaa tokkotu mana jara akka ta'uuf na filate. Naafuu waan tokko akka na taatuuf abbaa. Hayyee maal si haa gargaaru ilma kiyya kaatu waan argatte dubbadha. Kanammaa kan yemnu gonkumaa amma deemnee dhaqqabna. Dhugumaan argateeti. Wabii akka na taatuuf. Ati amma fiidee nan deettu jedhi. Kanaafuu an amma fiigee dhaqqabaa ati deemin kara manaa galee. Dabishi. Abbaa asitti nu mallatteessi. Ahliim. Eessa akkanatti fiida Ahliim? Kadallaalli nama lafa bitatuu fi nama lafa gurguratu itti wal qunnamsiisu beektaa? Maaliif firmaa barbaachise? Kuni kaampaanii guddaa waan ta'eef dirqama firmaa wabii barbaachisa. Faramamee jira? Maayini naan galle ana. Ande abba jalqaba sitti nimne? Kuni birrii ittiin farramaa jirru bara. Indee abbaa maal taati? Hayyee farramuun dura kan haa fuudhu kaa. Waan keessanii maali? Fudhadhaa. Harrami kaa abbaa. Hayyee.
Abba. Abba. Abbaa nama wal lolaa jira dafii farrami. Hayyee. Abbaan farramin. Abba. Abbaan farramin. Abba. Maal gochuu jirtan? Abbaa dhuyita. Na darbattaa. Abba yeroo hunda ani gaarii isin yaada. Gaariin kiyya maaliif daba isin fakkaata? Maal haasofte sila gurbaa? Isin ammoo isin milkooyne isin milkaa'ulle. Ati guddina ijoolleetti yaa jibbitaa. Kanaan durallee kanaaf manaa si ari'e. Haa akkana. Kana argitaa? Kuni waraqaa waliigaltee mana keessa galtu sirra gurguraa jiranidha. Maal inni sila? Abboo ati nama guddaadhaami. Akkamitti kana dalee? Ani hin beeku lafa bitachuu dhufe wanni isin haasoftan kun hunduu naaf haaraya. Haa ilmaanumatti jettu natti jiraadha. Deema amma sinarraa abaaramtoota. Deemati illee narraa. Ilma kiyya anas si balleesse dhiifama kan dabreef. Abbaa waan fedhe balleessu ilmaan dhiifama jechuu hin qabu rakkoo hin qabu abbaa. Hayyee ilma kiyya. ከማና ወዳድሬ ላብለት እንጂ ወድጄ አክብሬ አባቴን ከማን አላብሰኸኝ የፍቅርን ijoollee dhuftanii firaa fi ahliimoo maal ta'an? Dhufaa jiran karamarra jiraatuun oolani. Kunoo dhufeeyyu. Abbii nagaha. Gurbaa nagaha ahliin maal ta'e? Dhufeeyyu kinoo. Abba nagaa. Dhuftee ilma kiyya koottaa'i. Dhufe intaa wasuma dhaabbadha abba. Amma ijoollee isin martuu qalbiin na dhagaa. Abba wanni tarii waan duraanii nutti hin kaasina kan dabre irraa barumsa guddaa fudhanne amma waan nu waamteef nutti himi. Amma isin sadiin keessaa qabeenya kiyya guutuu kenneefi kan na jiraachisu eenyu? Abba an osoo ati na bira jiraatte anaaf gammachuu guddaadha. Garuu mana gaarii fi jireenya gaarii hin qabu. Kanaafuu biinii bira galaa isattuu jireenya gaarii isin jiraachisuu danda'a. Waan takka yaadin ani jireenya gaarii si jiraachisa. Abba duraanuu jireenya gaarii jiraadha amma garuu qabeenya kee wajjin. Yaadi kaa qabeenya kee itti dabalamnaan jiruu as jiraachisu. Anilleen jiruu gaarii jiraadha garuu ati fedhii kee nutti himi. Hayyee eega fedhii kiyya na gaafattan. Ani qabeenya kiyya isin sadiin keessaa namni ani kennuufii barbaada. An qabeenya kiyya biiniidhaa kennee isa wajjin jiraachuu barbaada. Sababni isaas biiniin hangafa mana kanaati. Abbaan murtii ni murteesse murtii sirriidha. Kanaaf biinii waan an sitti dhaamatu barbaadu abbaa keenya sirnaan nu kunuunsi. Situ natti maa akka abbaa kiyyatti kunuunsu. Teetiifuu har'a yoo nyaatte boru waan nyaattu hin qabdu. Deemi dura jiruu kee jijjiiri. Indee maal balleessan obboleessa kiyya? Waan si galchu qofa osoo haasofte si wayya. Abbaa numarra isa filatte jabaadhu. Abbaa amma naa kenni ka. Abbaa nagaa naataa bakka adeemee jira. Hayyee deemi ka ahliimii kiyya. Hayyee amma karaa kee deebinaa kun saayitii mana kanaati. Hayyee abbaa. Ishii kunniin ammoo laffeen amma dhihoo tana binne ka laffeen lamaaniiti. Kun ammoo waraqaa mallaqaan baankii qabu hunda isaati. Ammarraa dheexee fudhachuu hin dandeetta. Hayyee abbaa ammuma sirreessa kenna waan ati jette hundaa.
maal taati? Jaarsa kana narraa baasi haa ba'u. Maal si godhe bareeduti? Hin ta'uu bakka hin barbaadu narraa baasi. Hayyeesi hayyameera deemee ofirraa baasi. Dhugaamu amma deemee baasa. Kotota kee fudhuu ba'eesi. Maal mucattitiyya maal balleesse? Bahi narraa bakka. Garam baha mucattitiyya? Hin beeku bakka bahi karaa barbaadde deemi. Hayyee mucaa kiyya naa yaami inni bahe jennaan hin baha. Ahaa akkana ishi siyaam. Biinii. Yaa. Maayini? Ilma kiyya intalli narraa bahe jedhaa jirti isinirraa baha? Abbaa eegasiin bahi jette homaa gochuu hin danda'u bakka bahi. Bahi? Qabeenya isinii kenne hoo ishii? Qabeenya ati nu kennite haga ammaas jiraachisee jira. Maal? Dhageetti amma nurraa bahi. Garuu bar mucaa an qabeenya jiruu kiyya guutuu ifaajaa ture sii kenne bar. Abbaa nu jireenya kennayyuu hin dandeenye nurraa bahi. Dafii bahi. Ilma kiyya takka akkana na goota jedhee iyyaan yaa rabbi harka inni ittiin na darbe kanaati arki. Maa harka maal taate? Maa baay'ee si dhukkuba? Baay'ee na dhukkuba. Yaa rabbi maa ilmaan na fattante sanuu harkuma kiyyaan fuudhee qabeenya kiyyatti kennee of xiqqeessaa. Abbaa Alim. Maa mucaa kiyya? Sila maal taatan maa ofiin haasayaa deemta? Ilmuma kiyyatu manaan aari'e mucaa kiyya. Maa? Anamma ifaajuu hin danda'u umriin kiyya deeme jedhee ijoollee kiyya hunda walitti yaamee qabeenya kiyya guutuu ilma kiyya ka hangafaatii mallatteessee kenne. Ilmuma kiyya ka hangafaa santu gannaari'ee badhenna baase. Amma garam deemaa jirtan? Ka hangafaa manaan aari'e amma xiqqicha bira deema jedheeti. Kottu. Achi taa'ime. Awwala maal irraa si jalqabe? Yaa rabbi harka inni ittiin na darbe kanaati arki. Manapa mucaa kiyya siima bira dhufe. Maa nagamaaf dhufte? Mucaa kiyya biinii fi jaartiin biinii bar manaana ari'anii. Maaliif si ari'an? Ka isaan jedhan haga birriin teessi jiraachiste mana kenna keessa jiraatteerta naan jedhan. Ammaaf waan laalamu maraa laallee jirra. Homaa nagarree guyyaa 3 booda deebi. Ishee amma maali si naa gargaaru? Si waliin jiraachuu danda'a? Waliin jiraachuu hin dandeetti. Birrii isaa kennite san naa kenninaan mucaa kiyya birrii wayiitu hin jirtu du'aa isii godha. Haaya abbaa kiyya yeroo birrii qabdu biinii yeroo birrii dhabdu firaadha. Haaya abbaa ilma kiyya bar garuu an abbaa keetii bar ila abbaa kiyya an birrii qabu taan jaartiin fuudhee taan dalagaan eegalee waan ittiin si jiraachisuun qabu deem carraa kee ahlii min bira bokkori.
Abbaan dhufe. Abbaayye firaaf biinilees waliin dhufte Ilma kiyya jarri hin dhufne. hayyee koottaa'ee bakka dadhabdee fakkaata boorsaas kennadhu hookaayif taagotaas fira akkamii abbaayyee biiniin sinnaan si kunuunsaa jiraa miti magaalaan si taatee Lamaanuu bar mucaa kiyya manaa bahi jedhanii na ari'anii. maal jette sila abbaayyee Gajarri jedhan haga dandeenye as teessisnee jirra naan jedhan. Kanaa ol as teessisuu hin dandeenyu naan jedhan. Gabarreen keessi kahe as teessisnee jirra naan jedhanii birriillee of bira hambifatanii anallee manaa na ari'an. Mana biiniitiillee erga bahi firaa bira deemee ture. Innillee qabeenya biinii kennite san naa kenninaa si teessisa naan jedhe. Aniin ala sin teessisu jedhee innillee na ari'e. Ma mucaa kiyya qabeenya qabu hundayyuu biiniidhaa kenne. Amma qabeenyi tokkollee naanaaf. Mucaa kiyya abdiin dhumaan qabu si qofa. Amma si wajjin jiraachuu hin danda'a. abbaayyee akkamii akkana jettaati sababni jiraachuu kiyyaas ati utubaa jiruu kiyyaati Ani baay'ee si miidhee jira. Ahaliin ilmi dhalchaniif namaan qajeelu guddifataniifis namatti hin jallatu. Ilmi miidhaniifillee nama hin miidhu. Ilma rabbittu namaa qajeelti. Ahaliin ansi dura dhaabbachuu baay'ee salphadhe. Martuu hojii rabbiiti. Abbaayyee maaliif boottaa? Ahaliin ati kennaa kiyyaa bar. Itti deemu jirta arsii lamaa fiidha. Dhaabadhu. Abbaa badiin kiyyaa dhiifama naa godhe. Abbaa. Dhiifama naa godhe abbaa. Abbaa kunoo qabeenya keellee. Qabeenya ati naa kennitellee kunoo. Akkamiin kennite qabeenya kana? Calisi durayyuu situ akkana nu godhe. Hoo ahaliin farramiif amma. abbaayyee wanni ati har'a daleedu hunduu nu bira taree bor ilmaan kennan tara kanaafuu nama gaarii badaallee ka dhalchitee akka guddifattillee ija tokko ilaaltee qooduu fi qabda Dhugaa jette ilma kiyya.